Aye, daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa egaa nagaan daganne akkam jirtu isiniin jedha kun sagantaa keenya beellama sanbataati waa'illan keenya kan sagantaalee biroo biraan gahaa turani qophiin kun immoo qophii onnachiistuuti kutaa tokkoffaa isaa torban kana keessa gaafa wiixata galgala biraan geenyeeti kan nuti turre har'a immoo beellama sanbataa keenyaan kutaa lammaffaa isaa itti fufneeti kan nuti jirru onnachiisaa keessan ibsaa deebinaa waliin jirra ammallee itti fufnee jira ibsa. Ittuma fufna. Karamta atuu nu dhiyeessite daawwattoonni keenya akkam jirtan anammoo isaantu na onnachiisa. Ani immoo sin na onnachiisa. Hojiin keenyas na onnachiisa. Hojiin keenyas. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya beellama sanbataa keenyaatiin qophiin onnachiistuu keenya ibsaa deebinaa waliin taasisnu bifa miidhagaaf bareedaa ta'een kan itti fufutaa kutaa jalqabaarraa waan hambisnee itti fufna jechuudha. Qophiin kun yeroodhaa gara yerootti mata duree garaagaraatiin kan isin biraan geessisuusaa kanarraa onnachiistuudhumaan itti fufnee jirra. Egaa waa onnachiistuu irratti warri kutaa tokkoffaa hin daawwanne kutaa lammaffaan kun eessaa jalqaban jedhanii akka hin rakkanneef dudduuba deebitanii yoo daawwattan nutti tola. Achumaan yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuu sheer laayik gochuu hin dagatina. Si teessisee dhuman kadhaa jalqabee ibsa. Kanuma hojiin miidiyaa yeroo hedduu teessisaniituma keessa nagada. Sanaaf egaa Lalisaa Alamuuti ogeessonni kaameraaf teeknikaa badhaasaa Hamadiif Tolasaa Bultiiti. Nu daawwadhaa. Ayyee egaa itti fufna. Eegad egaa jalqabnu waa'ee namoonni hojii irratti onnachiifamuu irratti dubbataa turre. Waa'ee hojii tuffachuu dhabuu kan akkamittiin onnachiifamanii namoonni maaf hojii tuffatu kan jedhurraa kutaa lammaffaa itti fufna jenneetii kaasnee yaadachuudhaaf akka nu tolutti dudduuba deebinee waama lamaan tokko irraa kaasnee as deebina. Fakkeenyaaf namni waajjira tokko hojjetee birrii 5,000 nyaatu birrii 5,000 nyaadhu jabaadhu hojjedhanii onnachiisuun akkamitti danda'ama? Hojjettootaan walitti nanaquuf garuu gaafii akkasitti deebisu. Maaliif namni mindaan isaa birrii 5,000 tokko gaaf waggaa tokko ture erkanii tokko sii dabalee jira. Bara dhufu eessa akka ga'u beeka jechuudha. Isii birrii 80 taatu 100 taatu 1,000 taatu ishiin san isa onnachiisti sadarkaatti aanurra ga'uudhaaf. Ati maybe gaa hundi keenya qaxarrii keessa dabarree gaaf qaxarrii keessa jirtu isii erkaniitti aantu beekta. Inni ammarra jiru 9 yoo ta'e katti aanu 10 dhumarratti jechuudha. Yookaan boonasii wanni jaan jira waggaatti warri mootummaa odoon ta'in warri miti mootummaa keessa hojjetu waggaatti dhuma waggaatti akka fakkeenya baankii inshuraansii or maayikiroofaayinaansii irratti maaltu jira yoo bu'aa buufatee mindaa keessan ka ji'a 2 ka ji'a 3 boonasii isinii kanneen jira. Kanaaf maal jechuudha kun onnachiiftuudha. Kanaaf akka dhaabbanni isaanii gadi hin buune maal godha halkanii guyyaa lafa jiru irratti galma sana ga'uudhaaf akkaataa tajaajila yookaan sagantaa isaa kenname jabaatee hojjeta jechuudha. Inni mana mootummaa jirus birriin dabalamtu jira. Erkanii tokko, erkanii 2, erkanii 3 waggaadhaan or waggaa 2. Clearly isiin sun onnachiiftuudha. Warra hojii keessa jiruuf jechuudha. Maaliif sadarkaatti aanu yeroo tokko tokko hin adabama. Gaafa adabni hojii irratti si mudate namni baay'ee aara. Maaliif onnachiiftuu sana duraa fuudha. Kanaafuu iddoo hunda onnachiiftuun hin jirti. Akka namichi translate itti godhu yookaan itti ibsu santuutu murteessaadha. Keessattuu namoonni hojii hin qabne adaraa hojii hin tuffatinaa. Isirratti har'a waan haaraan haasa'uu deema. Wanni haaraa san maali? Nama jechuun naannoodhuma isaa fakkaata. Guddina isaa fakkaata. Lafatti guddatte fakkaata. Lalisaaf ibsaan bakka itti guddatan san fakkaata. Ofiin fakkaata. Rakkinni guddaan asirraa jalqaba. Gaafa ati onnadhu sagantaan onnachiistuun keenya kun waan ajaa'ibaa waan adda addaa fida yeroo hunda wiirtuu miidiyaa irratti nu faana bu'uun irraanfatina. Anis hin beeksifne jeeti gidduutti kan hin galee. Maaliif wahuma ganama nutti naqame sana baasaa deemna jechuudha. Naannootti guddanne. Ilaalcha nuti qabnu, dandeettiin nuti qabnu yeroo hedduu akka onnannee waan barbaannu sana bira ga'uu hin dandeenye kan nu godhu lafa keessa jiru naannoo keenya. Naannoo alatti bayi of ilaali. Jecha gartee comfort zone jaaniin hin jira. Fakkeenyaaf namni tokko qaxaramee ishiidhuma san nyaatee, ishiidhuma san dhugee, ishiidhuma san waliin gaheeti yaada isaa hundi achi keessatti hambisa. Isii kanarraa ba'uu ka qabu.
Gaafa of onnachiisuu barbaaddee jijjiiramuuf barbaadde yookaan motivated if godhuu gaafa barbaaddu dura ishii hacuuccee si qabde sana alatti waa laaluu danda'udha. Ani maaliin barbaada? Eessan ga'uu qaba? Maaliin godhuu qaba? Dandeettiin koo kana qofaayi. Maaliif fakkeenyaaf ogeessonni kaameeraa keenya achi fachi dhaabbatanii nu waraabaa jiru. Wanti kun akka mijaa'u anaafati akka haasofnu ka godhe dura yaada mataa namaa keessa jiru. Namichi san yaada isaa sana maal godhe gara kaameraatti jijjiiree, gara sagaleetti jijjiiree, gara viidiyootti jijjiiree akka nama biraan ga'u godhe. Ilmi namaa yoo of onnachuu barbaade, yoo of jijjiiruu barbaade dirqama of onnachiisuu qaba. Qabaatees dhabees, baratees barachuu baatees wanti kun hin hojjeta. Onnachiiftuun nama barate qofaa miti. Namni baratinis, sooressinis, namni maallaqa hin qabnes kun hundinuu mirga rabbii wal qixa kenneef. Maaliif aduun kophatti sooressaa baatu hin jirtu. Aduun kophatti hiyyeessaa baatu hin jirtu. Aduun kophatti nama barate qofaaf baatu hin jiru. Aduun arraa nama hundaaf wal qixa baati. Kanaafuu namoonni nu daawwachaa jiran dura kana amananii. Onnachiiftuun dhugaa guyyaan arraa kun namoota hundaaf wal qixa. Nama itti fayyadameef garuu gara barbaadutti deema. Namni itti hin fayyadamin garuu namoota karoora qabaniitu sitti fayyadamu. Gaafa interviyuu arraatiif ati na waamtu akka miidiyaa wirtuutti akka lalisaatti sagantaa kana naa qabdu sagantaa kana anis amanee yoon fudhee sagantaa itti aanutti ibsaa yoo if yaadachuu baate lalisaa waan barbaadu ana argatee keessummoota isaa argatee maamiloota isaa argatee waan barbaadu dabarfate. Ani hoo of gaafachuu danda'uun qaba. Jireenyuma kee keessattuu gaafiidhuma kan if gaafachuu qaba. Guyyaa har'aa kanatu guyyumatu natti fayyadame yoo anatu guyyatti fayyadame. Ati fayyadamuu baattus guyyaan hin deemu. Inni biraan immoo waanuma hojiif hojiidhuma addunyaadhuma hojii kana keessatti nama onnachiisuu kana kaasuu barbaada. Tokko miindeffamanii hojjechuun mana hidhaa kaayyoo ofiin of galchuudha. Ofiin ofii dhiibudha yeroo jedhan jechamoonni garaagaraa ni jiraatu. Yeroo tokko osoo miindeffamanii hojjetiin hojii baruun baay'ee rakkisaadha. Yuunivarsiitii biyya kanaa keessatti baay'een isaa tiyoorii baratta malee piraktikaal gootee waan itti barattee dhuftu hin jiru. Ammoo manuma hojii itti miindeffamte keessatti yoo haftes dhugaadhuma miindaa biyya kanaatiin haala jiruun of jijjiirtee wantoota godhachuu dandeessu godhachuu dhabuu dandeessa. Ilaalchi miindaan yookaan miindeffamanii hojjechuun mana hidhaa mul'ata ofiiti jedhan kun akkamittiin ilaalta waa'ee hojii uummachuutiin kallattii jedhamu kanaan. Yeroo hunda wanti yaadota akkanaa kana adda godhu yookaan wanti waan kana namaa sirreessu maali? Mindeeffamanii hojjechuunis jiruurraa tokko. Mindeeffamanii hojjechuu dhabuunis jiruurraa tokko. Amma asitti kuni falaasama lamatu deema. Mana hidhaati jedha nam tokko peeroolii. Akka abbaan itti ilaale. Ani garuu kan hin jiru akka yaada kiyyaatti mindeeffamanii hojjechuun hojii baruudha. Namni akka yaadni kun amma yaada namni hundi fudhatu jee yaada. Bakka jirtu sanitti qulqullinaan hojjechuu danda'u. Nama tajaajiluu danda'u. Ofii kee hojjedhu, mana mootummaa hojjedhu, miti mootummaa inni jiwa barbaadde keessa hojjedhu murteessan si'i. Waajjira dheeyxee maaliif akka taa'uun beeku namni tokko. Baqa gara deemu dhabee mindaa sana nyaachuuf achi taa'a. Nama sirriitti hin tajaajilu. Namni sun yoo har'a bakka peeroolii itti nyaattu waajjira mootummaa haa ta'u miti mootummaa haa ta'u bakka hojjettu sanitti qulqullinaan hojii hojjechuu baatte paaradaayim jaaniin amal jechuun barmaatiilee hin bara qaamni keessa hojii keessa. Gaafa bakka amma jirtu kanaa baatee hojii kee jalqabdees amala sana jijjiirrachuu si rakka. Anaaf hidhaa miti. Bakka jirtutti garuu leenca ta'i. Nama namni bakka hin buufne ta'i. Yoo har'a ibsaa fi lalisaan wal jijjiiranii lalisaan wirtuu kana keessaa ba'uunsaa wirtuu kanarratti dhiibbaa tokkollee hin finne taate ati durumaa as keessa taa'uun kee lakkoofsaa fi malee huma tokkollee hin fiddu jechuudha. Gaafa hojjettu akka nama dhumaa the best version of you. Achirratti gaafa hojjette namni si barbaada. Har'a waajjira mootummaa tokko keessatti iddoo gaarii hojii gaarii hojjechaa jirta.
Hojiin ani hojjedhu san abbaan qabeenyaa tokko abbaan dhimmaa tokko dhufee maal jaa waaw ibsaan hojii gaarii hojjechaa jira. Ani kaampaanii miidiyaa guddaa tokko yookaan faayinaansii guddaa tokkoon banaa mindaa kee achitti sii kafalan san dachaa lama godheen sii fudhadhaa eessatti na arge jechuu qulqullinaan ani peeroolii irra taa'ee hojjechaa jiru san. Namni amma dogongorri guddaan bakka kana jira. Hojii mootummaa hojjechuun qaxaramanii hojjechuu danda'uun ofiifuu hojii guddaadha. Hojii qaxaramteef san beekuu. Hawaasa tajaajiluuf achi teesse hawaasni sarraa gammadu. Amma yeroo bakka hedduutti argine namni bakka sana taa'u akka gartee dhiibdee dhiibba bakka san teessisteetu ofiifuu isa dhiibuu barbaaddaati. Woomaas jettu kanu isaaf hin galu. Kun ammoo bakka san taa'uu hin qabu. Dhibaa'ummaa yeroo tokko tokko daangaa darbu yeroo tokko. Dhibaa'ummaa daangaa darbeeti nama ofiifati. Already dadhabe jechuu yaadaan achi taa'u. Kun dura ka hawaasa miidhuseera. Durri miidhamni eenyurra ga'a ofirra ga'a jechuudha. Kanaaf namichi kun namni isa barbaaduus hin jiru already hamilee isaatiif yaada isaa gadi buusee jira. Chiftuun isaa maaltti jijjiiramti? Dadhabsiistuu taateeti waliin jiraata. Isheedhuma kana tajaajilaa jiraata jechuudha hin jijjiiramu. Achi booda maal godha jechuudha? Guyyaa guutuu takka mootummaa komata, takka alaqaa isaa komata, takka rooba komata, takka taaksii komata. Hojiin isaa maali? Komataa lubbuu qabu jechuudha. Komataa lubbuu qabu. Akka komataa lubbuu qabu hin deemagin inni komataadha. Jijjiiruuf hin yaadu. Gubbaarraa dhufee wanti si jijjiiru hin jiru. Hamma ati keessa keetiin jijjiiramitti jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu namni amma dhimma onnachiiftu motiveeshinii kanarratti usaniituma haasa'uu jaa. Yes usneetuma haasofnaa. Haasofni nu haasofni garuu yoo si keessaa si jijjiiruu baate. Uummata akkollee fiduu dandachiif jechuudha. Wanti haasa'amu sana keessa kan si laaltu kami amma qabxiin nuti har'a wirtuurra teenyee haasa'aa jiru kana keessa kan si laallatu kami. Kan si laallatu san fudhadhuuti obboleessa kiyya obboleettiitiyya hojiitti jijjiirii laala. Hamma hojiitti jijjiiraminitti warqeen yookaan dahabni dhagaa keessatti dhagaadha. Hamma achi keessaa ba'ee calalamee gubatee warqeetti jijjiiramin ilmi namaatiif sanuu. Kana warqeen of harkaa qaban sibiilaa kan jedhamu sanatti. Uumaan fakkaatu. Uumaan fakkaatu. Galatoomii dargaggootatti nasisi oofa. Anis isaan walitti nan buusa. Yeroo baay'ee biyya keenya keessa dargaggootni ganna 20 kaasanii almost 18 illee jedhama. Namoonni ka jireenya isaanii ofuu eegalan 20 jedhama. Achi haga ganna 30 kana keessa jiran baay'een isaanii humna hojjechuu danda'udha. Biyya tokko jijjiiruu humna danda'udha jenneeti amanna. Garuu haalli isaan itti of ilaalan akka isaan itti hubatan akka itti biyya jijjiiruu danda'an kana miti. Akka isaan itti of hubatan baay'ee isaa ilaallu. Fakkeenyaaf taphattoonni kubbaa miilaa biyyoota Awurooppaa keessa jiran ganna 14 kaasanii haga ganna 34tti sababa kubbaa taphatan qofaaf dandeettii isaanii qofaan maallaqa hedduu argatanii itti jiraatu. Sun carraa isaaniiti carraa biraadhas. Keenyatti umurii dargaggummaa kanatti dargaggeessi biyya keenya waan Afrikaa qabu itti fayyadamuu irratti hanqina hedduutu jira. Fakkeenyaaf muummee barate irratti waa milkeessuu dadhabuu dhibaa'ummaa rakkoowwan garaagaraatu dargaggoota keenya kanarratti mul'ata. Ibsaan dargaggoota kana akkamiin onnachiisaa jiru? Ani yeroo hunda gaaf yaada namni haasa'u mataan koo kun hin jijjiira. Wanti ajaa'iba ta'u mee iddoo feetan deemaa laala. Mana sargii dhaqaa, lafa boo'ichaa dhaqaa, kaaffee dhaqaa, hoteelii dhaqaa, bakka adda addaa dhaqaa. Biyya dargaggootaan guutamtee ragaan istaatistiksiidhaaf agarsiisu parsantii almost 68 haga 70tti biyyi kun dargaggoodhaan guutuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Abdiin biyya kanaa fuuldurri ifa. Qabeenyi guddaadha kun. Qabeenyi biyyi kun akka malee qabdu dargaggoota kana. Jaallatanis jibbaniis dura dargaggoonni namni tokko dhalatee haga guddatee afaan isaa baree wanna ta'u malee kan warraa yookaan kan mataa isaatii miti. Ati qabeenya biyyaati, ani qabeenya biyyaati. Dura dargaggoonni ani qabeenya biyya kanaatii jedhee sammuu isaa amansiisu. Maaliifiin kana jaa dargaggeessi tokko ka'ee arra rakkoo takka yoo uume nama baay'ee rakkoo itti uumuu danda'a.
yoo har'a garuu immoo waan gaarii hojjetee waan biyya jijjiiru fidees namoota hedduu jijjiiruu danda'a. Kanaaf nama dhuunfaatii miti dargaggeessi. Dargaggoon yookaan shamarran sagantaa kana ilaalaa jirtan isin qabeenya biyyaa ta'uu dura amanaa. Amma mataan isaanii dura sirraa'uu qaba. Meentaalitiin maayindiseetiin isaanii jechuudha. Isin qabeenya ummataatii nama tokkoo miti, kan maatii tokkootii miti, kan guutuu biyya tanaati isin. Even kan Oromoo qofaa miti, kan guutuu Itoophiyaa bira kuteellee kan Afrikaati. Afrikaa bira kutee kan addunyaati. Kanaaf wanni guddoon isaan godhuu qaban maali? Yeroo hedduu qabeenya ta'uufitti himuudha. Maaliif? Ifaa kana eenyuutu tolche kan anaafati keessa teenyaa haasofnu kan kaameeraa kana eenyuutu hojjete? Yoo saba tokkoof biyya tokkoof kana hojjete taate saba san yookaan biyya sana qofatu itti fayyadamuu qaba. Kanaaf qabeenya ta'uu dura fitti hima. Dadhabinni amma gartee waa jijjiiruu hin danda'anii akkas jedhu kun ani hedduun bitu yaada kana. Ni danda'an. Akka reefsu itti himee hin jira. Akkaataa itti guddatan sammuu isaanii sheep itti godhan sanatuutu isaan hidhee ta'a. Sana keessaa ba'a akka waa jijjiiruu dandeessan ni beektan. Maaliif yoo har'a jijjiiruu baatte boru jijjiira. Umriin amma ati na gaafatte umriin 20 hamma 30 jiru kun bu'aa ba'ii hunda keessa yeroo itti baatu. Tiraay waan adda addaa yaali. Kunisiif hin taane isa lamadaa yaali. Yes. Lamada siin taane sadaffaa yaali. Afuraffaa yaali. Namichi beekamaan ampoolii kana tolche. Ibsaa irra garaagara naaf ibsaa jechuun ana miti ifaa jechuudha. Isa kana tolche waggaa yeroo 10,000 yaalee jaa tokko. Yeroo 10,000 nuti yeroo 10 waan tokko yaallee beekna. 10,000 tokkoffaa irratti ampooliin kun akka ifu godhe. Maal siin jaa? Kanas yaale hiree kiyyaa miti jaa. Hoggumee how many times? Try again, try. Itti deddeebi. Si ta'uu baata jijjiirii ilaali. Maaliif? Lalisaa yookaan ibsaa yookaan mootummaa yookaan warra keessa yoo namni dhufee sii kufu hin jiru. Atumti kufii ka'e. Kan gaafa of amansiisan. Jijjiirama kan hin jedhamne fidan. Amma dadhabsiistuu fi onnachiiftuu wal maddii deemaa jira. Wanti hawaasni keenya keessaa dargaggoon amma godhuu qabu reef kubbaa miilaa kaafte. Kubbaa miilaa laalaa ooluun taphataa kubbaa miilaa beekamaa sin gootu. Gonkumaa. Maaltu taphataa miilaa beekamaa si godha? Shaakalu. Kufuu, ka'uu, cabuu, rakkachuu, wallaanamuu, maajik ispreesitti afuufuu, namni sitti iyyuu, si arrabsuu, si badhaasuu, si kakaasu. Look! Gufuu kana hunda keessa dabarteeti akka addunyaatti taphataa beekamaa taatu. Atis wanni hin taaneef hin jiru. Dhugaan jirtu kanuma qofa bitti himuudha. Galatoon kaaftu daqiiqaan keenyas dhumaa jirti. Nutti himuu jiru teeknishaanonni keenya. Madda waan tokko si gaafachuu barbaadeen kaamma dubbataa jirru kanarraa. Innis maalidha? Amma anuma kana yoo ati waa barreessinaan jettu yookaan ijoollee kaameraa maanii kana waa barreessaa yoo jenne dadhabina keetiif cimina kee barreessu yoo jedhamne baay'ee nama dadhabina isaa barreessuutu itti salphata. Dadhabina kee 10 yoo waan dandeessu ammoo 5 caalaa barreessuun hin danda'amu. Wanni kun saayikoloojii hin danda'amu godhuu hin danda'amu. Hin danda'amu garuu namni keenya maaf akkas ta'a gaafa hubannoodha yeroo baay'ee namni maaliif waan hin dandeenye qofa irratti fuulleffate hin danda'u natti cimaan kun maddi isaa rakkoon isaa maali ka'u akkamiin furuu hin danda'amu isa jedhu irratti. Kalcharii yookaan aadaa sana keessatti waan guddatteef. Maaliif himachuudha. Himachuu barre. Which means blame shift. Amma fakkeenyaaf daa'imni tokko odoo lafarra deemu yoo kufe maal goota? Anaan jettee ol qabda maal goota jechuudha. Laal wanti kun sirriitti sirraa'uu qaba. Keessattuu daawwattoonni keenya qabxii kana sirriitti akkana hubatanii barbaada. Blame shiftii dhaabuu qabna. Blame shiftii jechuun daa'ima humaan beekne lafaa ka'ee ganaa daaddee deemuutu kufu. Gaafa kufe dachee kanaatu si kuffise. Ofiif kufe daa'imni kun. Jeen lafa dha'a. Achirraa jalqaba jireenyi keenya. Kun sirraa'uu qaba. Inni biraa yoo namni tokko waa balleesse seexana dogoggorse jedhama. Seexana na dogoggorse. Akkas ofii deemtee bakka sana dhaqxee itti yaaddee barsiiste barataa laali. Barataan gaafa qabxii 10 irraa
kudhan fide waaw an duraanuu jabaadha jaa sirrattan qayyabadhe jaa gaaf kudhan irraa afur sadi lama fide an durattuu barsiisaa kana hin jaalladhu qolleedhuma koo jibbe jaa gaafuma inni ol seenuun jibbe barsiisaa kana jaa please obboleeyyan koo of hin shawwadina nu hundinuu of hin shawwannu dhugaan jirtu maali rakkoos fudhadha gammachuus fudhadha badhaasaas fudhadha hundaa wal faana fudhadhu yoo of jijjiiruudhaaf ati qophaa'uu baatte namni dhufee si jijjiiru gonkumaan jiru amma bileem shiftii sana rakkoo himachuu beeka daa'imummaa irraa jalqabde odoo deemtuu kufteen lafa kanaa tuujii jetteeti achirraa jalqaba jechuudha daa'imni bileem shiftii achirraa jalqabe hamma guddatutti kan ma godhe maal jaa mootummaa barsiisaa bulchaa supervisor maatii hundatti qubalaata no ofitti qubalaata jireenya keetiif itti gaafatama fudhatte haga ati of hin jijjiiraminitti hin jijjiirtu rakkinni anaaf lalisaan arra haasofnu kun mana nama hunda keessa jira si qofa mudannee bar yoo jabaattee keessaa baate nama bira odoo ta'e bineensa bira illee jira yoo deemee bineensa biraa adamsee nyaachuu baate hin du'a ariheeti hin baafatti jalaa gaafa jalaa baafattu dadhabee jedhee hin dhiisu maaliif dirqama nyaachuu qaba hafuura baafatee yaada isaa walitti qabame bineensa biraa adamsootti deema maaliif dirqama nyaachuu qaba silaa ciisee du'uu qaba akka amma ati jettutti bineensi illee nama miti arra yaadni kun siin taane hojiin arra hojjette kun siin taane kanaafuu itti deebi'i irra deddeebi yaadatti kufte san itti deebi hojjedhu teeknishaanonni sa'aatiin keenya asatti nu daangeessa jaanii ani yoon haasa'uu jalqabeen dhaabu daawwattoota keenya kutaan ittuma fufa. Achiin keessatti ture. Galatoomsa waan baay'eedha kan kaasne. torbeedhaan gam dhimmoota garaagaraa turee garaagaraa filannee daawwattoota keenya ni onnachiisna ni qajeelchina ni sirranna nuti ofii keenyaaf waan ati kaasu itti fayyadamna nama barsiisee dhiisu qofa miti nuti irraa fayyadamaa itti jijjiiramaa daawwattoonni keenya illee akka irraa fayyadaman itti jijjiiraman taasisna daawwattoota keenya sagantaan keenya beellama sanbataa qophii onnachiistuu turte egaa onnachiisaa keessan ibsaa Rabiina waliin yeroo gaarii qabaanne lalisaa lamuun ture waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebana yeroo biraa mata duree biraa onnachiisa biraa walitti deebina nagaatti.